السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أكم جرتن هردفتو تعفي كبجمتو توان وفي وكذن سبونتو توبي غافي نغافتي سبونتوني غافي سي ديبي سوداف كوكوباي رفجرا غافي نغافتي تورتي جرتي غرو أنك ديبي سوفا أجيشودا غافي نسي نغافتي غرو kallatti maan gara gaafitti deema jechuudha maaliif akka saatiin baay'ee jalaa hin dheeranne waan barbaaduuf jechuudha. Gaafii maal jedha ati eessatti dhalattee guddattee naan jette godina Baaleetti dhaladhee guddadhe godina Baalee magaalaa Aliititti dhaladhee guddadhe. Abjuun kee gara fuulduraa maal ture barattee maal ta'uu barbaadde? Abjuun kee gara fuulduraa barumsa keessatti barsiiftuu ta'uu barbaadde maaliif uummata kiyya keessa deebi'ee ijoollee hin baratin barsiisuu barbaade jechuudha. Yeroo daa'imaa keessa mudannoo ati hin daganne maal ture? Yeroo daa'imummaa keessatti mudannoon ati hin daganne maal ture jette. Mudannoon ani hin daganne ijoollee ollaa sanguutu walitti qabee taphataa ture. Mudannoon achi keessatti hin daganne ammoo gaaf tokko osuma daa'ima jedhee dhakaa irratti lafa dhahee hagam mana dhukkuba jechuudha. Gara duuba kiyyaa kanaani harka kiyya gara ceekuu kanaan jechuudha mudannoon suniyyuu. Mudannoon baay'eedha garuu ka hedduun itti gaddu kaasii kana jechuudha. Amma yeroo ijoollummaa natti hin beeksisin amma gaafa hojii hojjedhu natti beeksisa jechuudha dhukkuba. Afuraffaa irratti osoo deemtu kuftee gizee roobaa namni si kolfee beeka. Kolfee beeka kufee beekallee ajaa'ibatti osoo zimbiila gabaa dhaquuf zimbiila qabadhee deemu katamaa qixxatti kufee beeka. Dhugaa rabbi kufee namni natti kolfee garuu natti osoo hin kolfiin ijoolleen baay'een lafaa na qabanii namni hedduu waan kufuuf jechuudha. Biyya teenya sanitti dhoqqeen baay'ee jira mucucaatanii bishaan roobni wayita roobu dhoqqeen hin batabbatamu waan ta'eef loonii nama jala dhaabatu jechuudha. Akkasii amma garuu spaaltiin galee waan jiruuf baay'ee nama cinqu akka durisanitti jechuudha. Shanaffaa irratti namni ati addunyaa kanarraa osoo lubbuun darbuu didee jettee eenyu ture? Osoo lubbuun darbuu didee jedhee akka gara nyaatummaatitti akka jechuu Oromoo miidhetti acee jedha. Aceen hedduu takka nu miidhe hedduu takka nu yaachise hedduu takka gara nu gube jechuudha. Inni addunyaa kanarraa taruu isaatitti inni lammaffaa ammoo abbaa kootii abbaa kiyya jechuudhaan ijaan argee nan guddifne abbaa yookiin baabaa jedhee hin guddanne kanaaf hedduu takka gizee hedduu jechuudha. Alhamdulillah rabbil aalamiin yeroo yaadu fakkeenyaaf yeroo abbaa fi intala wal bira argisiin abbaa yookiin ammootu baabaa jettee waamtu an ammootu osoo abbaan kiyya jiraate anillee akkana jedheeni jedhaa ture jechuudha yeroo biyya turetti. Ashi jaaffaa irratti jechuudha osoo aangoo siif kennanii dubartoota baadiyyaa gorsi kee ammoo waggaa 100 waliin tura jedhanii guyyaa takkatti sanitti maal gorsaa ooltaa naan jettaami. Gaafiin isii akkas jedha. Wannoon walitti qabee jechuu dubartii teenna osoo gorsi guyyaa sanii kiyya waa godhuuf taate waliin hamatinaa waliin jibbinaa wal jaaladhaa wal jabeessaa wal ijaaraa gaafa bana tokko dhaqaa tokko qarqaaraa wal qarqaarsu wal qarqaarri wal cinaa dhaabachuun haa baay'atu jedhaani kana dhaamaaf jechuu. Osoo aadaa naannoo Arsii jijjiiramuu ta'e maal jijjiirtaa? Aadaa Arsii keessatti osoo wanni jijjiiramuun taasisan jedhani maal jijjiirta kanaan jette gabbara jijjiira. Gabbara irratti maaliif ijoolleen Arsii hedduun gabbarri isaanii baay'ee ol ka'aa ture amma gara keessaa gara 300 dhufaa jira kanuma jechuudha. Gaafii 8ffaan mee osoo Oromoon mirga ofiin of bulchuu argate gammachuun kee akkam ibsatta jecha lamaan ibsii. Wayyaa rabbi Oromiyaan bilisoomte jecha lama bicha ammoo kalla jedhe Oromiyaa tiyyanii galateeffadhaani gammadaa uummata Oromoo bilisoome kana hedduu takkatti gammadaa hedduu takkan jaaladha wallahi bilisummaa fi walabummaa arguu hedduu takkan hawwe umrii kiyyarratti Oromoo cunqurfamu malee Oromoo bilisoome hin agarre. Alhamdulillah rabbil alamin gaafa rabbi jedhe inshallah numa taati jechuu wanni hundinuu
gaafii sagalaffaa gahee jira natti fakkaata. Gaafii sagalaffaa jira. Yeroo ati daa'ima mallaqa yookiin saantimii hattee ummaan keessatti dhaanan yookiin tumanii beekanii natuma osoo hin taane sabboontu nan tumne garuu sumuuniidhaaf booyaa ture jechuu sumuuni saantimii xiqqishuu jechuu sumuuni saniin beeytaami sumuuni saniif booyaa ture maal sumuuni san jechuudha saantimii takka waa bitadha saantimii takka shonkoora bitadha saantimii takka namoota karameellaa foongoo bitadha saantimii takka xaxarii bitadha saantimii takka wala waa hedduu bitataa ture yaalla yeroo yaada dhufdu deebi'ee takka dasna jedha maaliif osoo yeroon sun nu deebi'ee osoo yeroon sun akkasitti agammaa nu deebi'ee jedhee baay'ee tokko yaadachuu yeroo hedduu akkasii kurnaffaa irra gahee jira. Kurnaffaa mee waan ijoollee Oromoo sooshaal miidiyaa kanarra jiran maal dhaamtaa warra wal qoodaniif warra wal guddisaniifis warra wal tuffataniifis jettee Oromoo ijoollee Oromoo sooshaal miidiyaa kanarra jiran keessattuu jechuudha hedduu takka wanni nama gaddisiisu subscribe naa godhi wayita waliin jedhanii wal tuffatan wal bira taran wal guddisuu hin jaalatan maaliifi waan akka liqaa tokko dhufe jechuu waan akka liqaa walii liqeessanii walirraa deeffachuu sun maal jedhama subscribe kudhaniin naa godhi kudhaniin naa deebisi diidamaan si dammara diidamaan naa deebisi waan akkasiitu dhufe jechuudha maaliifi feekiin du'aadha. Sittimu wallahi ani osoo jechuudha feekii barbaadee yoo nakuma takka seenee jira jechuudha garuu feekiin baay'ee du'aadha nama diidama fakkeenyaaf diidama feekiin diidama yoo walii godhame diidama san keessaa tokko bicha jiraadha malee 19 du'aadha siigalee 19 du'aadha 19 namni si daawwatu hin jiru 19 suni du'ee hafee jira subscribe si ta'e malee siin daawwatamu sa'a subscribe dhaqee irra hin bu'u jechuu bilbila keessan irra maaliifi tuqaa gurraatti sayyootti hin goone ka 19 keessaa ka takkaa tokko bira si bu'a malee 19 nama waan du'ee darbame yookiin waan gatame waan kosii keessa gatame malee waan takka faayidaa siin qabu maaliifi kuma guutuun salphaadha garuu ammootu kuma san keessaa dhibbi nama jira 90 nama du'aa jechuudha waan akkasiisanii sanirrattuu wal waanyina dhugaa rabbi isin himu Oromoo sanirratti jechu subscribe du'aa kanarrattuu wal waanyina maaliifi hedduun kenna waanyoo guddanna waan ta'eef akkasuma immoo ka osoo guutuu osoo hin taane ka waliif yaadullee ni jira ka wal jabeessuuf wal guddisuuf dhufullee ni jira garuu parsantii xiqqoodha parsantii tuqaa hin geenne jechuudha ka wal guddisuuf deemu. Kakuna muka wal waanyuu fi anas caala guddataatu baay'ataa kun nurraa hafu Oromooti isiniin jedha uyoo dandeenye waan hundaanuu wal haa qaqqaaru subscribe michaa miti laayikiidhaanis viidiyoo walii ilaalanii sa'aatii walii dabaluudhaanis kunillee nu haa baratu wallahi waan akkana kanatti hedduu duubatti hafnee jira jechuudha sabni biraa jechuudha waan akkana kana inuma walirra yuun eegu maaliifi wal guddisuu fi jechuu nama tokko guddisuu yoo barbaadan jarri guyyaa takka gadi baasanii mul'isanii gaafa lammaffaa ammoo marti isaanii sutanii deebistee fi deebistuu baattee fi marti isaanii jechuudha sutaniitiin nama san guddisan jechuudha. Kanaafuu iyyuu nullee wal haa guddifnu subscribe du'aaf jennee wal waanyuu haa dhiifnu isiniin jedha. Gaafiin isin na gaafatte kanumaa wal tuffachuu haa dhiifnu kanuma dhaamaa fi jechuudha itti dabalachuun ammoo wanni dhaamuu barbaadu ani Rosaline tuubiidha YouTube kiyyarratti jechuudha yoo dandeettan subscribe na godhaa na jabeessaa na guddisaa gara biyyaa galuuf deemaa jira waan ta'eef jechuudha maaliif biyya tana ni beeytanii guyyaa 3 maabiraatiif badaa guyyaa kaan akkasii guyyaa hedduu takka baay'ee tokko jechuun nama dhiba wanne biyya teenaa sun jechuudha alhamdulillah garuu wanni guddaan caalu baddullee taatu toltullee taatu biyya ofii hin hanqata waan ta'eef galaa jira waan ta'eef biyyattii fi nan qadhuuf galaa jira waan ta'eef cinaan kiyya as haa jiraatu malee nuusni yookiin ammoo rubuu wanni xiqqishuun ani as haa jiraadhu malee irra guddaan uummata kiyyaa biyya jira jechuudha firri kiyyaa dhiini kiyya biyya jira akkasuma uummanni Oromoo guutuun biyya jira waan ta'eef biyya ofii tana irraa lagatanii hafuun hin danda'amu biyya deemaa jira like share subscribe na bira dhaabadha ilmaan Oromoo isiniin jedha mucayyoo tanallee guddisaa asumaaniyyuu jechuudha amsa tokko daqiiqaa 5 wayii isinii dhaama gara biraatiin jechuudha asumarraan itti fufa viidiyoo biraa jechuudha
hedduutu akkanaaf galatoomaa isin jaaladha isin kabajaa.